takkaa'u nuti illee deddeebinee ilaalla waa takka yaadiniin jaa egaa arrallee egaa maali nan beechuun gaa waan qabuun wal bira dhaabbachuun dirqama egaa Oromoo teenya meega warda beeta xiqqaatullee egaa namni beeta waa jechuun ijoollee tanaaf jechuun waan bireedha aanan hin bitiifate. Aanan hin bitiifi maaliif mucaa daa'imni kun waan daa'ima ilmoon gaa agartee ibidda hiriirtuu hin hafattu beeta. Akkuma dandeenyutti wal bira dhaabbannaa akkuma dandeenyutti gaa hojii deemnee gaa wal bira dhaabbachuun namni Oromootis wal bira dhaabbachuun bareedaadha. Egaa nuti illee gaa hanga dandeenyutti duuban deebinu si bira dhaabbannaa gabbaan mana keetiitis mul'atee gaa achirraa gabbootti deemneetis ni barbaanna si birallee ni dhaabbanna. Egaa mee kana keessatti waan Oromoo teenyatti himattu ni qabda. Wala Oromoon gaa haalan na jajjabeessitanii galatoomadha. Wala galatooma isiniin jeetuman haalan isin galatoonfadha. Haalan isin jaaladha. Haalan isin kabaja. Wanni nan dhaammadhu du'aa inni bira dhaabbadha. Rabbiin abbaa ilmaanii kana baasee ilmaan kanatti siif haa galchu jaa du'aa naa godhaadhaan jaan. Inshallah jechuun gaa waldaan du'aa maan na bira dhaabbadhaadha. Egaa akka gartee abbaan mana kiyyaa kun mul'atu qaaman beekamne kanaan qabamee gaa nama Oromootiin abdoomee as keessaa akka gartee naaboo akka naa mul'atu naa godhaatte inshallah Oromoon ni gooti yaadini nutillee ni goona walumaanuu waachuun barbaadu itti irraa ni mul'ata waa takka yaadini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya gaa egaa arrallee jechuun gaa viidiyoo biraatiin isinii deebinee jirra. Egaa wanni isinii deebineen gaa Abrahaam gaa barbaannee egaa mul'achuu jira inshallah ittuma yaadu jirra jaluma jirra. Egaa waa takka yaadina mee warda asumaanuu salaamtaa gaafadhume. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa mee wanniin gaa wardaa biratti wanniin argameef egaa Abrahaam abbaa manasii egaa qabamee hidhame kana gattuun namni qabee hidhallee jechuun gaa warreen ijeedatee egaa biiftuun itti bitte kanaatu mana isaatti itti seenee fuula hidhatee harka hutii dubartii dheessu kutii itti qabatee asirraa mana isaarraa baasanii qotanii jaanii wardaallee hoguusan mana jiru ijoollumaa fi isaatu mana hiraa jettee egaa mucaan as bireeraa mucaan xiqqaa mana san ciisu jiran jette isiin akka yeroo sanitti aleerti. Egaa achi booda hogguunan mana kanatti deebuu mucaa xiqqaa bira taa'uu dhufee egaa akkasitti gaa maalee baabaan ka'ee isa qotannaan barbaabaa akkanatti mana tokko qawweetti qabatanii manarraa baasan naan jee namni akkasitti natti himee jetteeti gaa booyaa jechuun gaa ijoollee sii bira taa'uu jirti isinillee gaa mee rabbiin abbaa mana sii kan agartee bakka gartee hidhame takka hoo bakka gartee sultaan geessanii rabbi haa baasu nutillee barbaadu jirra waa takka yaadiniin sin jaa. Inshallah haalan na jajjabeessa wallahi. Maaliif jechuun ijoolleen nama nama cuqqeetti abbaa ittee nama nama gaafatti eessa kutee numa itti ijoolleen asitti hin beektaa hedduu jechuun namni hogguu galuu fi hogguu ba'u ni beekti abbaa maaliif hin gallee eessa kutee jettee nama nama gaafatte mata qiyyaa kanaatu hin beekne malee wayyaan san ni beekaa beekadhu baabaa kiyya uummataatu nama tokkootu suquutiitti qabatee uummata tokkoo qawweetti qabatee hidhee kutee naan jaadha nama tara. Maani jeesamu baabaan dalageera moomeetti bilbili jaeessa jira. Yeroo san harkee mireenni. Argee gaa eegzeesani. Bakka saniif kaa'inni bara qabanii eessa qotanii. Isaan harkan jiru baabaan kee bakka dalagaa jiran jaanan gaa akka inni yaaddu ni jee. Akkasuma jiini rakkoon qabu sibira irraa Abrahaamillee as baafna waa takka yaadini inshallah maaliif faana dhawma jirra barbaaduma jirra gama keessaatinis osoo viidiyoo marallee barbaaduma jirra nama hundattis gaa warra gartee miidiyaa fayyadamuu fi warra miidiyaan fayyadamullee itti himneeti qaamaanis barbaadutti warra karaa keessatti barbaadu jirus hedduudha nutillee gaa gama miidiyaatiin egaa wanni viidiyoo marruuf akka gartee inni kun argamu akka gartee namni gartee viidiyoo sana argus du'aa nu godhu kanaaf maruu jirra malee waan biraati miti inshallah rabbiin asaa baasu nama gartee nama abduubee jechuun gaa akkanatti mana nama dhufee fuula hidhatee nama qabu kana namni kun nama Oromooti Oromoo keessa nam tokko badan jira malee namni gartee Oromoo kuni nama gaariidha nama jechuun gaa nama biraatiif dhaabbatu wali dhiisi amma waa badaan gaa bakka hunda numa jiratti numa jira beekta. Numa jira badaan bakka hunda numa jira. Meeqa keessa badaan jira. Garuu immoo michiyyoo gartee biiftuu tanaatu dubbii qaba michoon biiftuun tuni egaa sababa gartee Abrahaam barbaaduun anaas jaalatettee jalaa hafuu diddee itti mana gartee wardaa kana mana Abrahaam kana dhuftee Abrahaam mana jiru. Egaa wardaan akkasitti gaa narraa bahii Abrahaam mun agarsiiftu malee jettee diddee isuma tanaan haadha mana Abrahaam kanaanii aboo Abrahaam hin agarree bahii barbaadadhu alatti jettee mana sii kanatti dadhabdee mana kanatti gaa bishaan uwwaa takkaa ibidda itti naqxeemeet. Itti naqeetiin jira gaa narraa deemjee dadhabee ansi barbaaduun dhufne isan barbaaduun dhufe isuma bakka heeru natti himeetti. Abrahaam osoo bakka jiru natti hime.
deemnu irraa barbaaduu dhuggootan waa akkam jetti. Diddee hin Nagarsiisi. hin agarsiisi natti himi bakka inni jiru. Sun tolchite bakka kas gootee maaliif nam tokko jechuun Ishiin natti osuma dhufee birraa kadhadhee si dhuftee mana keessatti si dhuftee Saawudoo fayyaa qabduu asii gabbee ijee kadhadhee dadhabe. mana keessatti si dhuftee jechuun gaa Abiraayim Maasuu gaafachuu qabdu Abiraayim bakka keessatti barbaadachuu qabdi yoo hin jaalannes dhiisuu qabdi walloo namni kun dirqamaan nama jaalatu takkaawoo wayiin itti godhee takkaawoo jechuun gaa dirqamaan takkaawoo qaama gartee amma nama bitta kanaan nama jaalachiisaanis hin ta'u wanni kun gartee haasuudhaafis takkaawoo nama bitamuu waan janta akka maaltu jedhata waan akkasiisan jira itti bitamee itti bitaniiti wardaan mucaan tun gartee biiftuun itti bittee egaa Abiraayim kanallee egaa akka manatti egaa dhufanii shiftaawonni kan qaban afuufi yoo afuufi aboo rabbi haa baasuu gaa itti bitteeti gaa maallaqa wayyaatti kan ta'e Abiraayim gaa akka hidhan goote egaa wanni kana goote amma wanni kana goote amma ni beeka inni sirraawu yoo inni biiftuu nan fuudha jeentu kinaa ittiin bar. yoo inni biiftuu ni furiyan tukunaadha yookaan ammoo yookaan cafaqaa ittiin hanga inni sirraayee nan fuudha jee harka kennutti tumaa jechuudha. Ajaa'iba. Garuu silaa qaama mootummaa hin taate harkuun keenyallee nu dhibu egaa bakka hidhaa hundana yaadneetti barbaanna garuu gaa waan gartee bakka hidhaa geessiniif waan shiftaan gartee shiftaan Oromoo kun gaa nama Oromooti badaan bakka hunda akkuma jirutu jira kanumaatu gaa qabee gaa asitti harka hojii dubbatti mana isaatti dhufee fuula hidhatee akka gartee fuula hin beekne asirraa qabee gaa bakka biraatti dhidhimee jira rabbi haa baasu isaan sanillee rabbi nu agarsiisu inshaallah rabbi nu agarsiise Abiraayim kaas bootee isaan kunis gaa inshaallah akka goonu qaama mootummaa dhiyeessinee waan kana as keessaa dhabamsiisuuf shira kana as keessaa dhabamsiisuuf nutis gaa jala buunee jirra boodumaafuu rakkoodha namni Oromoo kun wal miidhaa deemuun bareedaa miti bakka miidhametti walii dhaabbachuu bakka rakkatatti wal gargaaru kanaan gaa jechuun namni Oromoo kun kanaan beekama kanaaf gaa waan kana balleessuudhaaf Oromoo tana maqaa dibuudhaaf maqaa Oromoo kanaa arrabsuudhaaf yoo manni kun jechuun gaa waa Oromoo miti diqaala Oromoo taate malee Oromoon akkana waan naman gootu Oromoo waa akkana waliin gootu Oromoo waa akkana naman gootu inni takko dhugaan akkana waa waliin gootu diinummaan Oromoo tokko namummaan Oromoo tokko akkamitti dhufee nama sadiin kaan gartee shukutiitti qabatee isaa hundi fulee hidhatanii harka hundi dubbatti hidhanii gurbaa akkamitti godhan gaa fiidiyoo san garree fiidiyoo maraa hogguu akkas godhan waan ajaa'ibaati aboogaa hartaan rabbiin nurraa haa qabu nama Oromootii miti kun diqaalaadha diqaalama tanaa akkamitti firraa beeknaa uunoo dhibe afaan Oromoo haa ta'eeti waan ajaa'ibaati daawwattoota hordoftoota keenya waan akkana rabbi nurraa qabu du'aamu gaa firraa itti goona garuu gaa Abiraayim jala deemnee barbaannee hogguu garteetti jechuun shiftoota jaan kanaas qabnee gaa gama gartee mootummaa gama seeraatti dhiyeessinee gaa waan kana biyya kana qulqulleessuudhaaf ni jirra inshaallah gama mootummaatiin mootummaa qulqulleessaa nuti mootummaatti himna honne kana bareedaa miti nama kana yoo hiinallee nura laayina maaliif namni Oromoo kana waliin godhu nama gartee maqaa Oromoo himatee diqaalaa tokko nu godhu jira dirqama kana jechuun karaarraa galchuun takkaawoo hidhuun takkaawoo mana seeraa galchuun dirqama Abiraayim gaa rabbi nu agarsiisee isaan harkaa rabbi nu haa baasisu ati gaa warda waa takka yaadini namni gaa ilmaan reeru numa yaada eegaa halkanii guyyaa jechuun gaa namni gaa jaarsa jaartii mana keessa hojii jiraachuu turan namni gaa waliis numa yaada halkanii guyyaa ni boochii maal naan jedhee namaatu na hime ilmaanis sibira dhaabbanneeti ilmaanis sibira dhaabbanna namni Oromootis nama hedduu sibira dhaabbata akka sibira dhaabbatillee nu goona nutillee sibira dhaabbanna manna gartee kiraatii fi gartee kana hundaaf takkaawoo ijoolleedhaaf aananiif kanaaf yaaddu jechuun hin cinqamini bakka duraan gaa dalaga jirtu dalagaa irraa illee muranii bakka gartee Abiraayim dalagaa irraa rugaa dalagaa irraa illee gartee muranii intalti sun gaa intalti dalagaa hin qabne dalagaa isinii baaftee jirti Abiraayim illee dalagaa baaftee jirti isin dalagaa tana qabdi eegaa tarma jechuun nama biraatti gartee warra biyyaatu jedhe turgeessee warra biyyaatti ajamtee gaa warra biyyaa qabee rabbiin isii yaa hidhonneeti gaatee isii abaarraa dhalaadha isii tungachuun hedduu takka baddee hedduu takka jechuun duniyaa irratti nu cinqitee takka yaman kanallee nu jibbisanii yaman kana keessa akka yaadu nu godhaa warri jiru dhalaalee tana yaaboo maaliif jechuun kan jaalanne hunda jaalatti dirqamaan na jaaladhaa itti gama keessatti dhuftee na jaaladhooti gama kaan dhufteetu jaarsa jaartii nagaa wajji jiru adda baaftee irratti na heerumetti osoo xiqqeenyi xixiqqaan gartee namni dargaggeessaa kun jiru osoo kana laallanne maalumaatu jechuun maalumaatu nama gube haa jechuun nama gartee ilmaan hin qabne dargaggeessa kana yoo laallattee yeroo yaami isiin yoo hin heerumin yoo waan takka hin ta'in mee maal yoo dargaggoota heerumte yeroo yaami maaltu irraa badame wanni irraa badu hin jirtu dirqama ammaas nama ilmaan qabu nama jaartii qabu jaarsa kana asanii irratti heerumuu fedhanii wanni kunillee gaa hedduu fokkotaadha garuu rabbummaan nu haa gargaaru musiibaa yaman keessatti tona
daawwattoota hordoftoota keenya hedduu Yaman keessatti isin wajjin cinqamu jira cinqii teessanillee dadhabne jechaa jirtanii garuu gaa cinqiin hogguu dhufte bakka irraa hafnu hin qabnu egaa irraa deemnee haasoo fi nama kana gaa waan kana nagee buusuudhaaf carraaqqii guddoo godhaatuma irra garuu gaa komantii takka takka bakka bakkatti hogguu komantii nu arrabsitan nuti gartee nama badiirra heeruus badiin akkana kana waan akkanaan balleessin fa'aa inni jechuun hogguu dubbannu sunillee nu ilaaluu qabdanii garuu nu arrabsanillee nu faarsanillee egaa rakkoon qabu isin nuti nuuf gorsa jennee jirra garuu waan nuti akkaataan itti jirru kun maaliif nama kana gaa waan akkanaa kana dhabamsiifnee nama gartee nama hidhu nama gartee nama miidhu dhalaa gartee immoo jaarsarratti takkaawwa jaartii irratti hin heerumtu tana gaa jechuun ni qulqulleessinaa jennee jirra rabbiin gaa nu gitti wajjiin haa dhaabbatu inshaallah mee isinis gaa yaadumaan gadi fiigettee komantiidhaan du'aadhaan nu bira dhaabaa jennaa hedduu nun ifatinaa nullee ifattanii meegaa ati waa takka yaadini karma kanaanu inshaallah intalti dalagaa hin qabne dalagaa isin baaftee eegaa rakkoon qabu waa hundaa'u nuutu si bira dhaabbata namni oromootis akka si bira dhaabbatullee ni goona namni maas dhufee kasitu bisu hedduu jiraami hedduu jira gama keessaatis hedduu namni dubbisu jiraami sanna dubbisus hedduu jira inshaallah waa takka yaadin abbaa mana keettis ni mul'ata du'aa itti godhaatuma barbaadaatis jechuun isa oguu garrees inshaallah waliin mana galchina gaafa isa garrees jechuun gaa fiidoo isin marreeti gammachuu wardaatii fi gammachuu abbaa mana sii ka'ee takkaa'oo shiftaan fuudhee dhabamsiisa kana gaa akkana mul'atenne isin maruun keenya hin oolamu isinis gaa yoo amma rifattanillee gaawwatan ni gammattanii nutillee gaa amma saahiba keenya takkaa'oo jaarsi gartee wardaadha abbaa mana wardaa hidhamuun kuni qaaman beekamne jechuun gaa qaama shiftaatiin hidhamuun kuni nu rakkisee jira salaamotummaa taate nu rakkisu kuni gaa warra gartee takka hawaalaa namarraa buusu takkaa'oo jechuun warra gartee nama abtuubee mana keessaan nama teessisanii na fakkaatee egaa yoo maallaqa harkatan geeduma lakkisan na fakkaatee shiftoonni kunis yoo isaan sanii walitti ilaallee akka ta'ute micoota naatu biiftuu sana itti bitee egaa warri gartee yoo biiftuun isin bittee maallaqa gaa dooraa lallee kan isin bitu taate nutillee gaa dooraa kuma takka hosi kan tokkuma lama isinii kanine Abiraahim baasuun dadhabnu isinummaan gaa as baatanii maqaa keessanii fi suuraa teessanii nu mul'isuun bareedaadha akkasitti akka isin beeynu isin beeyne maallaqa illee isinii kanine Abiraahim isa harkaa baafnu mee godhaan jaa inshaallah yoo maallaqa feetan Abrahaamis nu mul'isaadha garuu nu mul'isu baatanillee sanaa kana keessa waliin jirra barbaannee arguun keenya hin oolamu isinillee gaa qaama mootummaatiin hidhamuun keessan nuti isin hidhuun keessan hin oolamu ammoo osoo agartee bakka san hin geenyetti isinis waan gartee qaama seeraan ta'iniif qaamni seeraa waan isin dhifneef daftanii as baaftanii akka Abiraahim nu mul'iftan jenna maallaqa illee isin kenna hin dubbannu isinii kanneetuma Abiraahim isin irraa fuudhee isinillee geggeessina egaa isinillee hin himnu suuraa teessanillee isin gartee qilleensa irratti isin oolchinu jennaa yoo fiitoonillee kan eegatan taate Abiraahim nu mul'isaadha numa jidduutti haa ustu takka nu bitutti haa dhaabbattu jenna yoo biiftuulleen isin qabitu taate maallaqa isinirra wayyeessine isin kana jeetii yaada egaa yoo gartee qilleensa irra oolchitu jenne qilleensa irra oolchitan jettanii kaayatan taate isin oolchinu gara keessaatiin takkaawoo nu qotta takkaawoo nama nutti ergaa bakka kanaa jirraa maallaqa nu fidaadha jechuun Abiraahim fudhadhaa jaa isinillee jechuun kaameraa isin marru isinillee suuraa isin kaafnu inshaallah akkas jeetii yaada meegaa nu dhiyeessa yoo gartee viidiyoo tana gartan jeetiin yaada namnummaan hundi nugaa warreen gartee viidiyoo tana gartan egaa komentii fi waa hundaa fi gorsaa fi waa hundaan nu bira dhaabbaa isinin jaa mee wardaa teenyaati egaa mee kana keessatti waan Oromoo teenyatti himattu ni qabda wala Oromoon gaa haalan na jajjabeessitanii galatoomadha wala galatoomaa isinin jeetuman haalan isin galatoonfadha haalan isin jaaladha haalan isin kabaja wanni nan dhaammadhu du'aa inni bira dhaabbadha rabbiin abbaa ilmaanii kana baasee ilmaan kanatti siif haa galchu jaa du'aa naa godhaadhaan jaan inshaallah jechuun gaa wardaan du'aamaan na bira dhaabbadhaadha egaa akka gartee abbaan mana kiyyaa kun mul'atu qaaman beekamne kanaan qabamee gaa nama Oromootiin abduumee as keessaa akka gartee naaboo akka naa mul'atu naa godhaatte inshaallah Oromoon ni gooti yaadini nutillee ni goona walumaanuu waachuun barbaadu itti irraa ni mul'ata waa takka yaadini ijoollee teetii fi atilleen waa takka yaadini egaa akkuma gartee dhiyootallee gartee dhufnee isin lallaalletti jechuun gaa dhufnee isin lallaallaa guyyaa irraa yoo gartee rakkamtillee telefoonii nu dhayi yoo gartee cinqamtes waa takkallee gartee suqunnamu ta'e telefoona keenya nu dhoo qabda takkaawwan nutillee deddeebinee isin laalla waa takka yaadiniin jaa egaa arrallee gaa maali nan meechuun gaa waan qabuun wal bira dhaabbachuun dirqama egaa Oromoo teenya meegaa wardaa beeta xiqqaatullee gaa namni beeta waa jechuun ijoollee tanaaf jechuun waan bireedha aanan hin bitiifate
Zakkoo keenya Aanani miti fi keenya. maaliif mucaa daa'imni kun waan daa'ima Haalaan na gargaara. ilmoon gaata gartee ibidda hiriirtuu hin hafattu beekta. Egaa Dhikkuma kanaaf akkuma dandeenyutti wal bira dhaabbannaa akkuma dandeenyutti gaa hojii deemnee gaa wal bira dhaabbachuun namni Oromootis wal dhaabbachuun wal bira dhaabbachuun bareedaadha. Haalaan na gargaarte. Egaa nuti illee egaa hanga dandeenyetti duuban deebinu si bira dhaabbannaa gabbaan bara keetiitis mul'atee egaa achirraa gabbootti deemneetis ni barbaanna si birallee ni dhaabbanna ijoollee keetis waan akka yaadini atilleen waan akka yaadini inshaallah gaa meegaa asumaanuu gaa daawwattoota keenya gaa du'aayii godhaafin isin jaa warreen gartee gargaarsaaf qabdan takkaawoo gartee koomentiidhaan takkaawoo yaadaan bira dhaabbattan galatooma isin hundinuu waa hundaan wardaa bira dhaabbachuun bareedaadha ka gartee dhufeellee bira dhaabbatin akka dhufee bira dhaabbatu ka yaadanillee bira dhaabbatu ka yaadan bira dhaabbatu ka koomentiin bira dhaabbatu koomentiin akka bira dhaabbatu ka gartee immoo eegaa du'aayinis bira dhaabbatu bira dhaabbadhaan isin jenna asumaanuu gaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu iyyaadin deddeebinee jiraalla.